uummata gammadaa fi biyya gammachuu qabdu ijaaruun cimina mootummaatiin miti. Uummata colloomee fi biyyi nagaa kan ijaaramu jaarsota duriitiin miti. Biyyi kan ijaaramu sammuu daa'immaniitii fi beekumsa barsiisota akkasumas colloomina maatiitiin. Itoophiyaa har'aa tana waliin haa daawwannu. Seenaa dargaggoo hedduu nama dinqisiisu barataa cimaa kan ture booddeen isaa barandaa ta'e sababni isaa maali laata? Nama tokko kaayyoo isaa galmaan gahuuf wanti isa daangessu maali jettanii yaaddu? Seenaa nama cimaa kanaa booddeen isaa maali laata? Waliin haa daawwannu. Ijoollummaa Daanyaachoo jedhama. Dhalatee kan itti guddate Dirree Dawaadha. Barumsaan gadi aanaa kan ture hiriyoota isaa keessaa yeroo hundaa warreen isarra barumsaan fooyya'insa qaban akkamitti akka qo'atan gaafataa turuu isaanii yaadata. Yeroo tokko barataa cimaa hiriyaa isaa kutaa keessaa yeroo hundaa tokkoffaa kan bahu akkamitti barataa cimaa akka ta'uu danda'u gaafate. Innis akkas jechuudhaan deebiseef zayitii qurxummii yookaan zayitii yaasaa dhuguudhaan akka ta'e himeef. Innis dhugee yaale, jijjiiramni hin jiru. Hiriyaa isaa tokko kan biraa ammoo ganama waan qayyabadhuuf barumsi kanaaf naaf gala jedheen innis ni yaale, hin milkooyne. Hiriyaa tokko kan hedduu jaaladhu qaba. Innis ammoo tiikwaandoo waan dalaguuf naan jedhe. Anis osoo dalaguu harki koo bitaa cabee dhiisee keessaa bahe. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa akkasitti qisaasessuun beekumsa osoo soquu dabarse. Isaa fi beekumsi garuu gonkumaa wal arguu hin dandeenye. Kutaa 8ffaa yeroo gahu abbaan isaa soorama bahu hojii isaanii dhaaban. Yeroo sana booda humni isaanii kafaltii ji'aa mana barumsaa isaa kafaluufii hin dandeenye. Kanaaf carraan isaan qaban lama qofa ture. Carraan inni tokkoffaa mana barumsaa mucaan isaanii itti baratu keessatti eegduu yookaan sikuriitii ta'anii qacaramuudha. Carraan inni lammaffaa beekumsa dur qabaniin umrii dullummaatiin sibiila suphanii ilma isaanii barsiisuu ture. Abbaan jabaan garuu filannoon isaanii isa tokkoffaa ture. Isaan eegduu mana barumsaa tahanii yoo dalagan, isaan akka tasaa tahanii yoo du'an ilmi isaanii mana barumsaa irraa hin ari'amu. Kafaltii tokko malee barata. Kana waan beekaniif eegduu mana barumsaa tahanii qacaramanii. Kana yeroo dhagahu Daanyaachoon hedduu mukaa'ee yookaan dipireeshinii keessa seenee abbaa isaa jibbee yeroo kara mana barumsaa seenuu fi bahu abbaa isaa ilaaluu saalfachuu eegale. Yeroon kun yeroo ijoollummaa umrii isaanii itti rakkatanidha. Xiqqaa kan hin jedhamne qormaata yeroo sanaa keessa dabruu dadhabanii maatii isaanii fi jiraattota naannoo isaaniitti walitti bu'aa turanidha. Kana akka hin taane garuu qalbii Daanyaachoo kan tasgabbeessu carraa tokkotu uumame. Innis kophee banaa nama uffatee kara mana barumsaa dhufe. Itti gaafatamaan mana barumsaa yookaan daayirektiirri walitti funaanuun mana barumsaatii ari'e. Guyyaan sunis guyyaa qormaataa ture. Barattoota ari'aman keessaa tokko Daanyaachoodha. Kana kan argan abbaan isaa hordofanii waaman. Innis osoo dallanuu maaliif maaf na waamta jedheen. Isaanis suuta jedhanii gara mana eegduu keessa seensisan. Kophee ofii uffataa jiran baasanii kennaniif. Daanyaachoonis kophee abbaa isaa isarra guddatu godhatee kara qormaataa deebi'e. Sana booda abbaan isaa isaaf jecha hanga kana akka deemuu danda'an hubate. Qormaata kutaa 8ffaa ministirii yeroo fudhatan isa cinaa kan taa'e barataa cimaa tokko irraa korrojuun qabxii 98 fide. Kana yeroo argan abbaan isaa gammachuu isaanii to'achuu hin dandeenye. Barattoota hunda fuuldura dhaabbatanii hammatan gammachuu isaanii daangaa hin qabneen. Kana yeroo argu Daanyaachoon yaadee kan hin beekne ajaa'ibni keessa isaatti dhagahame. Abbaan kiyyaanii barataa cimaa ta'uu kiyyatti kana hunda gammada jedhee gonkumaa yaadee hin beeku. Daanyaachoon hirribaa dammaqe. Abbaan isaa barattoota jidduutti ija isaanii imimmaaniin guutamee hammatuun naannessuun yeroo sana abbaa isaa gammachiisuuf karaan hatattamaa tokko barumsa tahuu kan hubate Daanyaachoon. Barumsi waggaa banamee kara kutaa 9ffaa haga eegalutti mana kitaabaa yookaan laayibraarii Dirree Dawaa keessatti argamu deemuun qo'achuu eegale. Yeroo duraatiif herrega qo'achuu eegale kan nuun jedhu Daanyaachoon lakkoofsa herregaa garaagaraa walitti eda'uu eegale. Akka quba harka isaatti kan garagaggalaniif ajajamaa ta'uu isaa kan hubate. Ijaa fi yaada isaa irratti daalachina tokko malee walitti herreguu eegale. Barumsi kutaa 9ffaa eegalee qabxii bareedduu fiduu eegale. Ahaa! Anaafis barumsi naaf gala yaada hanga jedhu takka qabxii bareeddaa fiduu itti fufe Daanyaachoon. Yeroo jalqabaatiif barataa cimaa tahee sadarkaa 3ffaan xumure Daanyaachoon kutaa 9ffaatti hirribaa kahe kan jedhu Daanyaachoon. Sana booda barumsatti ciminaan hojjechuun cimina qaama isaa tokko tahee argame.
Sana booda Daanyaachoon barataa sadarkaa tahee itti fufuun bara 2007 qormaata kutaa 12ffaa fudhatee qabxii 515 fiduun Yuunivarsiitii Finfinneetti kan dabalame. Sana booda warra isaa jidduu gammachuu guddaatu argame. Adeemsi gara bahara guddichaa. Yuunivarsiitiin dargaggoota hedduuf kan hanga galaanaa bal'atuu fi har'a qa'ee xiqqoo sana keessatti maatii fi uummata naannichaa akkasumas hiriyoota waliin hordoffii guddaadhaan kan guddatan ijoolleen barumsa guddaaf gara magaalaa biraa yeroo deeman maaltu akka isaan mudatu hin himamuuf. Bilisa tahuu fi ufiin of bulchuun maal akka tahe kan isaaniif himu isaan bira hin jiru. Hunda kana kan jechisiisuu danda'u gara yuunivarsiitii kan deeman barattoonni kophaa jiraachuu socho'uu dadhabanii hedduun isaanii karatti kufanii hafan. Daanyaachoon makaanikaal maandis ture kan inni seene ji'oottan 6 duraaf karaa araada adda addaatti harkifamuuf isaaf gahaa ture. Caatii, sigaaraa fi hashiisha hundaa yaalee hundaa ni jaalate. Gammachuun kun yeroodhaa fi xaaxaa guddaa akka ta'e namni himuuf isa cinaa hin turre. Waggaa 1 fi baatii 6 booda barumsa isaa itti fufuu hin dandeenye yuunivarsiiticha keessaa ari'ame. Akka ari'ameen gara Dirreedawaa hin deebine ji'oottan 6 hafaniif araada isaa mi'eeffataa ture. Ganna irratti akka nama baratee barattootaan waliin gara mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaa isaatiif garuu carraa barumsaa biyya Chaayinaa argatee isatti fayyadamuuf akka barumsa dhaabee fi garuu mallaqa waan hin qabneef deemuu akka hin dandeenye himeef. Ilma isaaniitti amantaa guddaa kan qaban abbaan isaa qabeenya guutuu gurguranii gara biyya Chaayinaa ergan. Inni garuu araada isaa Finfinneetti kan eegale haga Chaayinaatti jala deemuun barachuu dhorke. Turtii booda sababa araadaatiin poolisiin qabee gara biyyaa galche. Kan inni abbaa isaatiif hime garuu akka mallaqni isa hin rakkifneef fiizaa barattootaatiin dhokatee osoo dalagu akka qabameedha. Isaanis ilma isaanii goota kana ni amanan. Kanaaf ammas meeshaa isaanii kan hafe gurguranii warra ollaa irraa liqeeffatanii rakkoo humna isaaniitii olii keessa seenuun gara biyya Chaayinaatti deebisan. Yeroo kana akka araada isaatti hin deebineef waadaa ofii seenee ture. Haa ta'u malee gara yuunivarsiiticha kennameefitti yeroo deebi'u kan hin yaadamin garuu jaalala dhugaatii biraatiin tuqamee sababa kanaan barumsa dhaabee doormii keessa taa'ee halkanii fi guyyaa dhuguu eegale. Akkanumaan osoo godhuu waggaa tokko booda ammas Chaayinaa keessaa ari'ame. Yeroo deebi'u garuu gara mana abbaa isaatti hin deebine Finfinnee keessa turuu filate. Kiisa isaa keessatti doolaara hafte araada isaatiin osoo oowwifatuu ture. Doolaarri yeroo dhumatte garuu ala bulaa ta'e badeetti bahee hafe. Ilma barandaan shaggarii citiin inni hin baadhanne hin jiru. Tokkoon dargaggeessa barandaa osoo waamanii gaafatanii wanni inni dubbatu seenaa adda taheedha. Hundinuu dargaggeessi barbaadee qorraa fi aduun tumamutti kan geessu badii tokkollee hin qabu. Irra hedduminuu umrii dargaggummaa waan itti obsan dhabuudhaan barandatti kufaa tahan. Seenaan Daanyaachoo akkana. Halkan guutuu owwaa kan bulu mana dhugaatii Cheechiniyaatti dabarsaa bula. Yeroo lafti bariitu garuu guyyaa isaa hirribaan dabarsuuf ganda saree naannoo jedhamutti miila isaatiin adeemsi fageenya Cheechiniyaa fi ganda saree jidduu jiru gaalli miila isheetiin hin dhaytu. Daanyaachoon garuu ganama hundaa deddeebi'aa ture. Keessi miila isaanii iitahe jedhan. Sana booda Finfinnee irraa kadhaa mallaqaatiin Bishooftuu Dabrazeetiitti galuuf murteesse. Sababni isaas namni isa beekan arkanii akka abbaa isaa isa hin himneef ture. Jireenya haaroo barandaa Bishooftuutti itti fufe. Guyyaan bakka bu'ee garuu humni Daanyaachoo dadhabaa dhufe. Nyaataa fi dhugaatii malee guyyaan inni dabarsu baay'achaa dhufe. Kanaaf keessa isaatti sodaan du'aa itti dhaga'ame. Waa'ee awwaalcha isaa isa yaachessuu eegale. Osoo Finfinnee jiraadhee reeffa koo namni maatii kootitti erguu hin dhabu jedhee sodaatee ka'ee kadhaa mallaqaatiin ammas kara Finfinnee deebi'uu eegale. Sana booda hiikni jireenyaa kun galuufii eegalte Daanyaachoodhaaf. Nama tokko. Jireenya hunda keenya keessatti nama tokko jira. Nutis jireenya nama tokkoo keessa jiraachuu dandeenya. Namni sunis
yeroo nu dadhabnee bakka itti kufnu dhabnu lafaa dhufee samayii gadi bu'ee kan hin beekamne kan dhufee nu dhaqqabu ta'a. Daanyaachoon kara Finfinnee yeroo deebi'u tasa hin yaadamneen cinaa dubartii tokkoo taa'ee haasahuu eegale. Seenaa isaa himeef ni boottee hedduu gadditeef. Namni yeroo gadduuf yeroo dheeraa booda isa jalqabaa ture. Finfinnee yeroo gahan isin dalagaa akka qabduu fi garuu deebitee gara Dabra Zayitii akka geessituun achitti mana kireessitee fi akka jiraachiftu waadaa seenteef innis hedduu gammade. Guyyaa itti aanu deebi'anii Dabra Zayitiin galan. Kireeffattee kan jiraattu mana kilaasii tokkoo qabdi. Fuutee galteen xuraawee ture. Makiinaa keessatti akka namatti hin ajoofneef iddoo foddaan jiru barbaadee taa'aa ture. Nama kana fuutee osoo waraqaa eenyummaa tokkollee hin gaafatin mana isiitti galchite. Waliin jiraachuu eegalan. Jaalalli eegalame. Jaalalli kuni garuu akka bukkaatti samayii gubbaa gadi bu'eef kuni araada isaa irraa isa deebisuu hin dandeenye. Ammas gama araada isaatti deebi'e. Sababa kanaan jireenyi itti ulfaatu eegale. Isiinis barumsa addaan kuttee hojii ishee dhaabdee mana ishee kutaa tokko keessatti jiraachuu humna isheef dadhabdee kanaaf fuutee gara naannoo Rakasaatti galte. Mana namaa qacaramtee dalaguu eegalte. Maaltu siiste yeroo jedhamu deebiin isaa na jaalattii ture. Dhugumatti deebiin guddaan kanaa ol addunyaa kanarratti uumamee hin beeku. Mana bishaanii fi ifaa hin qabne dhoqqee keessa taa'ee kitaaba dubbisuu eegale. Adeemsa keessa yeroo tokko sigaaraa aarsuu dhaabe. Dhaabuuf hin kakanne yookaan ammoo hin ajajamne. Tasa sigaaraa waan gaarii akka hin taane tahee itti mul'ateeti malee. Sana booda hojii hojjechuuf laffa'uu eegale. Istireeting aart kan jedhamu kirrii muka irratti maruun dandeettii suuraa garaagaraa kaasuu feesbuuka gubbaa harkee isa dalagee gurguruu eegale. Kuni hundi yeroo ta'u abbaan isaa akka inni biyya Chaayinaa jiru beekan. Innis akka biyya Chaayinaa jiru silkii alaatiin bilbilaa fakkeessaa ture. Dhugaa fi aduun bubbulaa baati mitiiree. Abbaan Daanyaachoo dhumarratti dhugaa beekan. Daanyaachoon akka Chaayinaadhaa deebi'ee himeef ilaaluuf dhufan. Manni inni fuudhee isaan geesse onnee isaanii cabse. Mucaan aarsaan suni hundi itti kaffalame. Mana dukkanaa dhoqqee irra sharaa afatee rafa. Dhukkubbiin kun kan itti dhagahamu nama dhalchee beeku qofatti dhagahama. Garuu abboonni tokko tokko ni jiru. Isaan yeroo hundaa ilma isaanii cinaa dhaabbachuu itti hin dhimmaman. Ilmi isaanii addunyaa irraa dhiibbamee kophaa isaa hafuyyuu addunyaa tuffatanii ilma isaanii cinaa kan dhaabbatan abbootii muraasa qofa. Badii sitti sharafuu sitti dubbachuu bira kutanii ammas jabaadhu ati gurbaa jabaadha abboonni jechuu danda'an ni jiru. Abbaan Daanyaachoo kana keessaa tokko turan. Ilma isaanii ammas ni jajjabeessan. Isaan garuu dhukkuba tiruutiin qabamanii baay'ee dhukkubsatan. Dararaa guddaa keessa turan. Jireenyi isaanii kun rakkinaa fi daraaraadhaan kan guutame ture. Sababni isaas ilma isaanii barsiisuuf jecha waan qaban hunda dhabanii ilaalcha ollaan isaaniif qabu dadhabanii dhibee isaanii ilma isaaniitiin sibiratti wal'aannachuuf dhufe jedhaniin. Abbaa isaa kan dhibeen itti baay'atte ofitti fuudhee osoo hin du'in dura garuu waan tokko himaniif. Ati osoo ijoollee qo'achiiftee bareeda jedhaniin. Daanyaachoonis yeroo hundaa nama si jaalatu karaa kan bututtuu uffatu duubaan humna jabaa tokkotu jira. Abbaan Daanyaachoos kana dhaamanii fi du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Har'a gahe Daanyaachoon. Namni hunduu dhugaa fi ifti wanti hundinuu yeroodhaan akkam bareeddi guyyaan jedhu jira. Daanyaachoon kafaltii malee qo'achiisuu eegale. Guyyaa tokko mana barumsaa ijoolleen inni qo'achiisu keessaa barsiisaan fiiziksii tokko hafee yeroo sana barsiisaan cimaan akkasii tokko hin jira jechuun daarikteera mana barumsaatiif himan. Waamamee yeroo gaafatamu digirii hin qabu kanaaf qacaramuu hin danda'u. Garuu manni barumsaa hanga barsiisaan deebi'uuf akka kutaan duwwaa hin taaneef eegi jedhaniin. Inni garuu barattoota eeguu osoo hin taane fiiziksiin maal akka tahe uumamarraa itti hime. Barattoonni hunduu ni ajaa'ibsiifatan. Dur fiiziksiin barumsa namaa hin gallee fi waan nama salachahu ture. Barattoonni isarraa baratan hundi qabxii gaarii fidan.
Manni barumsaa qacaree kifiyyaa isaas dachaan dabale. Inni garuu qacaramaa tahuu yaada hin qabu ture. Bakka qo'annaa dhuunfaa isaa banee. Daanyaachoon yeroo jalqabaaf barattoonni inni qo'achiise 45 yuunivarsiitii seenan. Inni yeroo lammataaf barattoota hedduu galmaahan keessaa qorachuun hanga humni isaa danda'e qo'achiisuu eegale. Yaadni isaa firii godhatte. Jireenya isaa fi jajjabduu akka sibiilaa haadha warraa isaas jijjiiramuu eegalte. Garuu hojii qo'achiisaa irra osoo jiruu irratti cufan akka hin barsiisnes qoqqobbii guddaa irra kaahan. Inni Dabra Zayitiin dhiisee gara Finfinnee deebi'e. Fedhii fi abjuun barattootaa sun hundi gochaa fi ajaja namoota muraasaatiin karatti kufee hafe. Amma kan jiru Finfinneedha. Manneen barumsaa Finfinnee keessatti argaman tola ooltummaan akka gargaaru dubbata. Duuti kiyya barsiisee osoo tahee jedha. Gammachuu abbaa isaa osoo hin argin du'e ija abbootii biraa keessatti ilaaluu jammare yookaan eegale. Qaamni dhimmichi kun ilaallatu garuu fedhii fi ilaalcha kana hubatee barumsa keenya karaa kufaatii irra kan jiru baraaruu keessaa nama tokko akka tahe hin shakkisiisu. Jaalatamtoota maatii keenyaa, hanga lubbuun jirru iddoo miilli keenya nu hin geessine hin jiru. Yeroo takka gaara gubbaa, yeroo takka ammoo qilee keessa kan uf arginu taha. Jiguu fi kahuu jidduu ofitti amanamummaan obsuun boru yaada dhumaa bareecha. Jireenya gaarii isiniif hawwa.